naamusaa fi sansakkaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa qabu, naamusa woboon ittiin leenjifamtu, jaalala waraanni bilisummaa Oromoodhaa ummata ifiitiif qabu, kabajaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa ummata ifiitiif qabu akkatti aanu kanatti dhageeffadha. Ololli dhiyeenya kana dookumentariin dalagamtee oofamaadhaa jiru deebineeti irraa dubbanna. Nagaa barbaachaaf jenneetu nagaa dhabne jennaan kan qawwee buufne kan qawwee kaafne ilmoo deebistanii sanan booressiina nagaa waaraa kaa daa'imni keenya nagaan baatee galtu shamarraan keenya nagaan laga buutee deebitu gabaa dhaqxee deebitu qoraan dhaqxee deebitu nagaa akkasiiti barbaanna waan ta'eef sana nu jalaa hin booressiina lafeetu as keessa jira goota meeqatutti wareegamee nu waraanaa jechuu sun as keessatti yennuu bu'aa laallanne nagaa hawaasa hammanaa ga'u booressinu dhiisaa namatti hin darbiina numatu waliif jira duunu qonnee wal awwaallaa dhukkubsannus gangalchinee wal dhaansa walii laannaa kan biraa hin qabnu wenni maal jedhu maaliif hin to'e beektan ijoollee qofaa jaarsi deessan jiru eegee kiyyaa fi namni wenni ajjeesu faachooma sana qofaarraa furataa garuu bineensa bareedaa sana balleessaa miti konsaa qaltees hin nyaatu nu maaliif du'u jiru dachee kanaaf immoo miti kana barbaacha deemna ta'a maal dookumentariin maqabelleessi waraana bilisummaa Oromoodhaa kan hojjetamuu eegale ammaa miti kan dhingadda OBN gubbatti dabre kuni kan yeroo duraatii miti. TPLF baroota 27 yeroo adda addatti dookumentarii adda addaa Oromoo maqabelleessuudhaa fi qabsaa'ota bilisummaa Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoodhaa maqabelleessuudhaaf waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi ummata Oromoo idduu dallaha jaartee akka ummata Oromoo biratti jibbamu godhuudhaaf yeroo adda addaa dalagaa turte. Kana keessaa dookumentiin baddannoo lafaan ani itti dhaladhe lafaan ani itti guddadhe keessatti hojjetamtee fi dookumentariin arbaa gugutti hojjetamte ragaa dhiheenyaati. Kana duraas dookumentariin bara dargiidhaatis bara TPLF yeroo adda addatti qabsaa'ota Oromoodhaa maqaa xureessuudhaaf hojjetamaa ture. Waan dhiheenyaatiin si yaadachiisa. Bara qabsoon Oromoodhaa finiintee qeeyiroon harka wal qabattee lafaa kaate Baalee keessatti TPLF waraana bilisummaa Oromoodhaa fakkaattee qawwee riphee lolaadhaa qabattee alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa qabattee hansoolaa marattee qeeyiroo Baaleetti ol dhuftee nuti waraana bilisummaa Oromoodhaati hoottaa nuti dabalamaa jettee hangafa qeeyiroo hogganoota qeeyiroo hedduu doggorsitee qabdee akka fixxe 2016 keessa ni yaadan. Warra Islaamaa kan sagaleen teenya haa dhagamtu ifiif iffillee if bulchina mootummaan nu keessaa harka fudhaa warra je'ee warra mana hidhaadhaa umriin itti murtaa'ee amaddi 30 itti murtaa'ee mana hidhaa ture mootummaan TPLF dookumentarii Alshabaabii walitti hiitu dookumentarii badduu irratti hojjettee tiimuu kanaan dabarsaadhaa akka turrees yaadannoo yeroo dhihoodhaati. Arra dookumentariin OBN waraana bilisummaa Oromoodhaa maqabelleessiidhaaf hojjetame kuni akka itti ilaaluu qabnu jira. Namoonni isaan dookumentariidhaan dalagan sun namoonni isaan ajjeesan namoonni isaan qaama isaanii toorchi godhanii miidiyaarratti dhiyeessan sun mootummaadhaatu waraana bilisummaa Oromoodhaa fakkaatee ummata keenya dhaqee ummata keenya hidhee cafaqee akkas godhee ganama dhuftee mootummaan viidiyoo waraabdee qopheessiti. Kana waan hin raajuun qaba. Baddannoo hallayyaa haadha quretti gaafa reefa namaa gagguuranii ifumaaf kaameraa haasaadhaa ifumaaf irratti haasawaadhaa gaafa waraaban gaafiin guddoon TPLFitti haate yeroo teessanii kaameraa kana set up gootanii warra akkana godhan waraabaa turtan
maaliif irraan dhorkinaadha moo adda bilisummaa oromoodhaatu if waraabee hunoo kana goone jee isinitti ergemo viidiyoo kana eega warri qopheesse isin ta'e viidiyoodhaa waraabdanii lubbuu namaata ajjeefamtu maaliif hin tiisinii waan jiru TPLF deebisaa takka illee dhabde dokumentari baddannoo fi arbaa gugguudhaa tan TPLF dalayde OPDO'n dheengadda ragaa baatee wanni sun akka hin jirree fi yakki akka uummata keenya irratti dalagame bara jijjiiramaa kana ifaa ifatti dubbatanii jiran. Arraan tanaas waanuma diinni kalee godhaadhaa ture. Waraana bilisummaa Oromoodhaa maqaa balleessuudhaaf, waraana bilisummaa Oromoo yakkamaa godhuudhaaf, waraana bilisummaa Oromoo ummata biratti jibbisiisuudhaaf yaadamee miidiyaan biyyaa rakkoo hawaasa kanaa tabiraatuun dubbanne arraan tana dookumantarii kana dalagee gadiin bahuun nu diqqisiisuun qabu. Duraanis waan beeynuuf mootummaan tun diina Oromoodhaa, mootummaan tun ta Oromoo balleessuudhaaf deemtu, mootummaan tun mootummoota Oromoo gabroomsan kan isii duraa caalaa ummata Oromoodhaa kan tamiidhaa jirtu duraanis ifatti waan beeynuuf. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan dhaabbateef, kan loluuf, kan wareegamaa jiruuf, kan beelawee garaa hidhatee gaara keessa akka bineensatti hangaluuf ummata Oromoo kanaaf lafa Oromoodhaa tana diina jalaa deebisee ta ummata Oromoodhaa godhuudhaaf. Ummata Oromoodhaa gabrummaa jalaa baasee akka mataa ol qabatee akka namatti deemu taasisuudhaaf qabsaa'onni keenya gaara keessaa rakkachaadhaa jiran. Loltuu ta'e nama siif lolu, nama siif beelawaa jiru, nama siif dheebochaa jiru suuraa badduurra kaanii maqabelleessiidhaan akka ati jibbitu yeroo wal godhan silaa arraa miti dabartee jirte. Arra ummanni keenya waraanni bilisummaa Oromoodhaa eenyu OPDO'n eenyu hamtu bitamaa hamtu naaf dhaabbatee hamtu naaf lolaa jira ummanni keenya irraan tana qeeroo fi qarreen tolchanii akka gaarii beekan. Mootummaan kun dookumantarii kana dalaguudhaan yeroo isiidhaa yeroo qabdu ifitti gabaabsaadhaa jirti malee kana booda ummata Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoo irratti kakaasuudhaa fi dammeessuu hin dandeessu. Ummanni keenya wanni jala muree beekuu qabu. Wanni akka gaariitti hubachuu qabu ummanni keenya waraanni bilisummaa Oromoodhaa ilmaan isaaniiti. Ilmaan isaaniitu quuqamee onnatee ummata kana gabrummaa jalatti dhiisee anis gabrummaa baadhadhee hin taa'u lubbuu tiyya kenneetiifiin ummata kanaaf ummata kana gabrummaa jalaa baasaadhaaf warra onnatee muratee gaaratti gale. Warreen lubbuu nuuf kenne kana lubbuu deebiin qabne warra saba ifiitiif kenne kana kabajaa isaan ummata keessaaban kana biratti qaban cilee dibuudhaaf kaayyoon OPDO wanni dookumantarii akkanaa kana dalaydee gadhiiftuuf. Ilmaan Oromoodhaa yeroon mootummaan tun jiiddu geessee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa irra akka dhageenyutti halaalarraa akka odeeffannutti waraanni bilisummaa Oromoodhaa bakka kaleedhaa bakka ololaa fi kashlabbeen milishaan nafxanyaadhaa cabsee irra aanu bira kutee jira. Arra waraanni bilisummaa Oromoodhaa naannoo hanga tokko keessa illee lolaa jiraatu Oromiyaa guutuu keessatti onnee ummata Oromoodhaa keessa akka jiru shakkii takka illee hin qabnu. Karaan nu baasu, karaan ittiin milkooynu, karaan injifannoo itti argan, karaan ummata keenya gabrummaa jalaa baafnee bilisummaa gonfachiifnu yoo humna taanee lolli qofa. Humna taanee loluudhaaf waraanni bilisummaa Oromoodhaa waraana kiyya. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa gabrummaa jalaa na baasuudhaaf qabsaa'aadhaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa ajjeechaa narraa hambisuudhaaf lolaadhaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa roorroo jalaa na baasuudhaaf lolaadhaa jira. Ummanni keenya akka gaaritti hubachuudha qaba. Yeroon olola diinaatiin, olola bitamtootaatiin, olola warra garaaf buleetiin sobamnu dabree jira. Itti fakkaatte malee OPDO ummanni keenya bakka kana bira kutee jira. Maayirratti wanni hin jiru. Bitamtoonni arraantan
dokumentari Oromoo billeessuudhaa fi waraana bilisummaa Oromoodhaa maqaa billeessi warreen hojjetan kuni itti gaafatamuudhaaf jiraatu. Oppidiyoon diinummaa keessatti daangaa dabarteeti arraan tana ummata Oromoodhaa billeessuu irratti wobbaatee jirti. Kana waan ijuufi jira. Oppidiyoon kan billeessuu barbaaddu waraana bilisummaa Oromoodhaa qofa. Yoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa bade maaltu ta'a dhageeffadhaa. Oromoon yoo waraana hin qabaanne, yoo humna hin qabaanne, yoo loltuu hin qabaanne, ummanni guddaan, ummanni cimaan gaafa Afrikaadhaa, ummanni gootummaadhaan beekamu, ummanni seenaa gaarii qabu kun haga arraan tanaa wanni gabrummaa jalatti kufee ciqilfatee jiruuf humna hidhatte, humna jaaramte, humna qindooyte, humna roorroo irraa deebiftu jaaratee waan hin qabneef hanga irraa gabrummaa jalatti kufee roorrifamaadhaa jira. Humna kana dhabuutu dhufaa fi dabraa hunda akka mataa gubbaan hojjetee kan fedhe jeesee, kan fedhe fannisee, kan fedhe mana hidhaa kaayee akka fedhe nu godhu. Carraa kana wani nu bude humna jabduu waraana qabaachuu dhabuu keenya. Arra waraanni bilisummaa Oromoodhaa yeroo gabaabduu keessatti wanni jabaachaadhaa akka qeeransaa bakka iyyuu bookkisaa jiruuf qarree fi qeeroon Oromoodhaa waan dammayxee karaa nu baasu waraana humna cimtuu qabu jaarachuu qofa, woboodhaa wajjin dhaabbachuu qofa janii waan murteessaniif. Kanaafuu kana hubachuudhaan ilmaan Oromoodhaa olola diinaatiif osoo gurran kennine waraana keenyaa wajjin keessaa fi alaa dhaabbachuun yeroon isaa ammaan tana. Ololli OBN irratti maantana Oppidiyoon ooftu kun nafxanyaa hidhachiisaa Oromoo hiikkachiisaadhaa warra tureetu, warra Oromoo qawweedhaa miti mancaa fi ablee ulee manaa guuraa tureetu mana Oromooti. Arraan tana waraana bilisummaa Oromoodhaa maqaa billeessaadhaa jira. Icciitiin kun yeroon itti gabbaatee mootummaan kun saaxilamtu fagoon jiru. Warreen dookumentariin irratti hojjetamte kan obboleeyyan keenya, hiyyeessa, qotee bulaa keenya kan rakkisanii halkan waraana bilisummaa Oromoo taatee itti dhayxee mootummaan ifiif ummata keenya cafayxee toorchi gootee miikaan rabbeessitee harka duubatti hiitee akka malee gootee ganama warra araaraa tanii dhufanii eenyu edesin dhufee eenyu akkana isin godhee warra akkamitti uffate warra akkamitti deemu jeeqa gaafatus warra mootummaadhaati. Warra arra maqaa isaaniitiin dookumentariin dalagamte obboleeyyan keenya kan miidhaa mootummaan irraan geessee fakkeessuudhaaf toorchi goote kana warreen toorchi isaan godhe saaxilamanii guyyaan itti adabarkatan fagoodhaa miti. Gabroonfataan si billeessuu barbaadu waan dandame hundaan akka si cabsuudhaaf tattaafatu yeroo hundaa'u beekuun dirqama. Arra TPLF biltsiginnaan gareen nafxanyaadhaa, gareen olaantummaa nafxanyaa deebiftee Oromoo gadhaantii gootee dhiittee bulchuu barbaaddu arra Oromiyaa keessa deemaniiti halkan waraana bilisummaa Oromoodhaa ifiin jedhanii waa billeessaadhaa qawween nama dhawaa bulan. Obboleen keenya toorchi godhaa, cafaqaadhaa, reeppi godhaa turan maqaa waraana bilisummaa Oromoodhaa baafatanii. Ganama dhaqaniiti taaziyaa wajjin awwaalan ifii halkan ajjeesanii. Yeroon waan akkanaatiin waraana bilisummaa Oromoodhaa maqaa billeessinu dabree jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa gaachina ummata Oromoodhaati. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa sansakkaa naamusa sirna ittiin leenjifamee ummata ifitti dhihaatu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa diina Oromoodhaati malee ilmaan Oromoo kan keessaa ba'e haadha abbaa isaa deebi'ee hin ajjeesu. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa kaayyoo qabsaa'uuf qaba. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa kaayyoo baddaa fi gammoojjii keessatti dheebotee rakkatuuf qaba. Kaayyoon sun ummata kana gabrummaa jalaa baasanii bilisummaa gonfachiisuudha.
kana sammutti qabachuudha qabna. Fayyaa ta'a, yeroo gaarii qabaadha.